ما في نانو أجارو إرا نموت هدو أرجما بيا كيسا في بيا علاتس هندي كيسن كوبليكي شير غوتني كيسو موتا كينا كبيا كيسا اللي كان كرا فولا ميديا اللي أكا كبجات النسيمة تانيف مال وجو قبدان كوبليكي في تابين كيسن كانت أوين كبودا مال في جنان وانتي أرد لقم كن سيناك أبيسا أكا أوروموتي إسلاما كريستانا واك إفسا أسون جنة harka wal qabanne kanami ka kana caalu akka gochuu dandeenyu akka waajijjiiruu dandeenyu hojiin keenya ragaa waan ba'uuf hojii kana arguudhaaf immoo namoota hedduu affeera jechuun barbaada galatoomaa ulfaadha dabaree mubaarakis fudhuutii waa jedhee akka namni walirraa kaayyataniin beekan lubbuu ofiitti har'a garuu qabatamaan jijjiiraa jirra gara diinagdeef misoomatti aggaaroo dhayxeetii biqilchite biqiltuu abbaa jifaar lafatti biyya aggaaroo jechuun biyya bunaa biyya warqee biyya aannanii biyya gaaddisaati. Cinaachi kan koo kan cite bira dhaabbatte cinaa koo taatee maaluma siin jedha qeerroo kan koo namoo ate miirri jaalala keetii. Hayyoota walitti qabatte beekadhaaf wallaalaa walitti qabattee gorsitee miskiina keenya laallachuu qabna laafaa keenya of biratti jettee doolaara qaama fi qalbiidhaan osoo dhaabbatu lafatti nama mana kiraa dadhabe manatti ijaarte hambiiroo goote hanga fuulduraatti. Manni kee haa ijaaramu masiin jedha malee waan siin jedhuun qabu gatii biraa maasiin jedha qeerroo kan koo har'a gammachuu keessan jira. Mataan koo kana dhukkubee ol ka'ee hidhadhee shaashii jimma abbaa jifaar na bo'aqiifte bar sammuu kan koo imalteeti sokorruu gama baanan dannabaa fi gibee gama ceenan sokorruuf dannabaa sandaabuuf sarboo warra abbaa jifaar maali jaalala qabu. Buna dhuguudhaaf dhayne mana qamar keenyatti affeerra kan uf godhe qeerroo keenya naaf jiraadhaa isin marti. Warroonni abbaa gadaa warroonni abbaa haadha siinqee foolleedhaaf dabballeen hunduma keessanuu kan akka sheekotaa warroota olomaa wal cinaa dhaabbachuu kitaabuma rabbiiti kana isinuu beektu. Maaluman isiniin jedha qeerroo na gammachiistanii ammallee gammada daran dacharrattu. Binillee abbaa jifaar achi keessaa dhalatte yaa sanyii abbaa jifaar har'a mootiin uf goote qamar keenya mee akkam jira mul'adhu na biratti hojii qeerroo kootii baga addunyaan mul'atte yaa ijoollee mootii shanan gibee osoo walii gallee tokkummaadhaan ijaarraa maaltu nurraa dhibe kana qofaa miti biilladaa fi fooqii konkolaatallee sitti bitaa qamar kan koo abshir dhaabbadhu wabii lammiin kan keessi gateen beeku hanga har'aatti nu gammachiiste gammadi qeerroo kan kooti. أبشر قالت الفات جزاكم الله خير كلامنا كي نمركو هيونا ما شير قرا فولو قرا كنت كسلو والله إجول لين gammade أرا ومن جدول لين والله لذيك ناركا بدي مالي بيكتا نما beela beeku malee nama quufee beeku beela yoo gaafatte waa'ee beelaa siif himuu hin danda'u. Nama rakkatee beeku malee yoo isaa rakkinarra jiru waa'ee bal'inaa gaafatte bal'inni sunuyyuu abjuu itti fakkaata beekta. Har'a gammachuu qamarii erga kaleessatti anillee karan deemaa ture kaalee galgala qofa itti qeerroon affeeru san seene baasu'ee Iro malta hinna waan jedhu tokko beekta ilmi namaa tokko waaquma qofa kana manamu Oromoo qayroo hanga gammachiste hangana jedhee madaalli kaa'uun baay'ee natti ulfaate beekta ilmaan Oromoo kan hayyootaa kan beektotaa kan qabsoowwanii haati siinqee barattoonni barataan kan yaada kenne kan horii kenne kan gartee bu'uuran injiinarummaadhaan gad dhaabbatee ulaagaawwan kana gootan hundi galanni keessan bilisummaadha addunyaatti illee akhiratti illee jannata teessoon teessan ta'e ibaadaa manni keessan kan durirra isinii haa bal'atu jireenyi keessanis kan durirra isinii haa bal'atu hanga micaa kana gammachiista gammada waan hin jedhu qabu beekta ooman jedhu wallaal warreen gaazexootaa hundi karaa haqee qeerroodhaa fi qarreen baga waliin maqee yaa mubaarak musammaa gabbahii dubbadhu aggaaroodha hidhaanin ummata simadhu biyya keerraan callisiniin viidiyoo banadhu duraanuu dhaabbattee deeggaraatiin lammii keetii asbee jedhaani bar guyyaa cirri kun guyyaa gammachuu guyyaa qamarii guyyaa lammiidhaaf birmate islaam kiristaan yoo madda wal baafate baga gammadda yoo yaasin ilmaan booranaa bareettoo abbootiin gadaatti fi hawwaleen siinqoo hundumti keessanuu nagaa jirtu asbahi mubaarak musammaa lakkiiti
gaazexeessota keenya qabna kan samii gubbaa BBC dafa Aljazeera duwwal ga'ee qeerroon affeere qamartuu aruusa seene qeerroon hundinuu gammadaa taa xiqqoo sapiraayizii mee yooma banamte dhiiroo maaluman jedha leemman faatu jiraami warri muxawwaan keenya hayyoonni bebbeekaman kan duroof dura jiranii bakka ifaajoo qeerroodhaa dhiiraaf dhalaadhaan itti geettani. Makiinaa kaafannee deemne konkolaataa Finfinnee irraa ol kaanee gara Jimmaa imalla Walisoof Walqixxee keessa qaxxaamurree gibeen gama baanan sokorruu qubannee nutis buna dhuynu mana qamar malee dannabaaf sandaaboo sarboon keessa yaane osumaan dhaabbatiin aggaaroo qubanne affeerraa qamar irratti baguma ol garreen jedha jabaadha. Nama wayitu na himata jedhanii Mega imannaan isaa kun akkamii dhugaadha moo kijiba holola moo ka jedhu sanuu maallaqaani waan biraa ta'e haa ta'u maallaqaan himatamuun immoo dubbii jabaadha. Kanaaf kana jaalattanus kana eebbitanus viidiyoo hadhaa kana seenaadhaa waraaba koppiliink sheer godhaame al tokko hundi keessan iyyuu koppiliink sheer godhaati. Yoo akkuma jedhame maallaqichi na bira jiraate anis kennuudha qophiidha. Yoo immoo maallaqichi na bira hin jirre na bira hin jiru dhiifama na gaafata abbichi jechuudha. Na bira hin jiru waa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa rabbiin waa gammachiisu malee wanni tiktookii irraa makaballeessi anis makaballeessiidhan jedhe mee ragaa qabna erga jedhame maallaqa kanatti dhugumatti nyaachuu kootti ragaa yoo jiraate anis kafaluudhaaf beellama hin qabu. Qamarii akkas jedha jedhee iyyaanne mee nama 500 yoo xiqqaate nama 500 hin gaati. Ajaa'iba dhugaa guyyaa gammachuutiin si'aa jiran guyyaan bareechee itti gammadu guyyaa qeerroon ilmaan Oromoo itti gammadanu jedheen eegaa jira. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Eegalamu kun maqaballeessii akka ta'e namni wallaal hin jiru jettee obboleessa koo galatoomi laallaka walumaan laallamime walumaan laalleeyyi yoo dhuguma haqni narra jiraate kennuudha qophiidhaan yoo immoo haqni narra hin jiraanne nakiftu hundi keessan iyyuu warra as jirtan nakiftu meemee itti adeemnu itti cabsa. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi Mubarak. Oye. Alaikum salam. Baay'ee maali dubbataa jiru? TikTokiin maqaa iyyuu waca barbaadi kijiba barbaadi TikTokiin kijiba barbaadi Waa'ee waca kiyyaa fi barbaadi. kee jidduutti moo? Waa'ee kiyyaa fi kee jidduutti? Muddamin ati muddamin yaamshi nu obsati qamar homa fedhe haasaa muddamin muddamin Qamar garuu ani akkas naan jetta jedhee yaanne Afaan tokkokiiti akkas na goota jedhee yaanne irraa nafini duuka deemi kaameraa jararraa gara biraan qabin hujii jaran laala waan jara jetan. Ayyee. Sheer godha namatti. Hai network. Irratti hin bilbilina warra as keessa jirtan. irratti Irratti bilbilaa. sochii jamaraadha. Lakini gasi keesseele Maal gaboota qaba? maayikii qabadhaa. Boqonnda. Warri gastii irraa maayikii qaban. Waraabaa jirtu?
Wait, what are you doing? That you know, I am the boy. Wait, Karena mana gufirna. Mana gufirna. Bere. Masya Allah, amma gara mana sih mudah prima dulu. Masya Allah, amma gara mana ya tera. الله أكبر ما شاء الله الله بسينا هم بقرا ما نتسينا هنبر أكيد ما شاء الله الحمد لله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله والله mana keessa naannessa kaameraa mana keessa kam naannessa mana keessa afaan wajjin naannessa yaa gammachuu guyyaa gammachuuti guyyaa boo'ichaati miti amshir haga mana algallee dhaqa warri kaameraa naannessa manallee haga mana algallee dhaqa muluu isaan agarsiisa gargar baafachuu lalte hojii keessan firee aizo mako gammachuudha waa jirti ashe gurraa jijjiirame galatooma oromoo keessan ummanni keessan yaa ummata keenya guddaa nu galatooma gammachuun nuti amma keessa jirru fi ummanni keenya nu gammade kasantu nu gochisa waan ta'eef rabbi tokko warri qoodaas keessaa qabdan kan musliimaa kan kiristaana obboleeyyan keenya guddaa nu galatooma gaaddisa addunyaa fi aakiraadha rakkina takka rabbi isin hin mudin ilaala ummata keenya kan akkana nu gammade ilaala ummata keenya akkana nu dhaabdan guddaa nu galatooma jazaakumullahu khairan galatoomaa jedhi nama hin bu'in mago boichami roosanii isa jira kolfiteeti kan itti absir kolfi malee kolfi dhiirri kan keellee nama boonsaa jaalala namaa qaba absir kunolaa ummanni keenya akkanatti nu gammachiisan guddaa nu galatooma rabbii isin haa milkeessu yoo nuti galata keessan irraanfanne rabbiin irraanfatu guddaa nu galatooma hulaa addunyaa fi aakiraa hulaa keerii የኬሪ መንገድ ይክፈትላችሁ ዛሬ ግቢን በሩን እንደከፈታችሁ ይልን ሁሉ የኬሪ መንገድ አላህ ይክፈትላችሁ ክፉ አይንካችሁ ከፊፍ አሚን ጀራ አዲስ አበባ ባያረኩላችሁ ዱዓዬን ስላሳጠርኩ እንደ ቁመቴ ስላሳጠርኩ الله أكبر አላህ ረጅሙ አሚን 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 turkii isaati Ulaanu raabantanitti gibbiinu raabantanitti rabbiin dunyaa fi aakiraa dheerii bareedduu rizqii bareedduu rabbii isinitti haa kennu fayyaa rabbii isinitti haa kennu haati mana kiyyaa maqaa ilma kiyyaatti aamin 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 ni turkii isaati ummata oromiyaa guutuu ummata Itoophiyaa kan addunyaa irra tatteessanii asirra tatteessanii nu hordofaa jirtan kuno ummanni keenyaan qanagaa gibbii balloo nutti bal'istanii rabbi isinitti haa balli daa'ima kiyyaatiin maqaa ummata magaalaa ummata hedduutu dhufaa ture
Ababa yerootiif akkanatti ariifate malee nama baay'eetu ol seenu jira. Nama baay'ee isinii Kamar takka yaada kamar takka mana wangoota mana algaa dhaqa amma algaa bira dhaqa mana algaa dhaqa amma bakka ribaa jechuun algaa bira dhaqa waan naa gootan kennaa wayiilleetu jira dhaqai kaameraamaanin naa waan gootu bidilibsii yookiin maxxaaniyaa naa fuudhii dhaqi mana algaa kennaa obboleettii kenna maliyaa as jira jirti bidilibsii fuudhaa deema mana algaa fida achitti hiikama naragaa jirta namni kaameraa sun naragaa jirta. Okay. Bidilibsii jechuun maxxaaniyaa kareen bita wanni san obboleettii teennaa san fuudhaa fidaa isallee qabadhaati duuka mana algaa fidaa. Shaanxaa wajjin fidaa bidilibsii beeksisan jechuun uffata. Kunoo kun mana algaati seeraan agarsiisi. Seeraan agarsiisi kaameraa. Tayyee ahun gara mana siree jaraatti deemaa jiru bootaa siree jaraatti. ما شاء الله جرى وجنين دي ما سنيت نغرسيسا انا بوليسا كيسا نامي شفاتي قال لي مرحبا كوين كابو هم لا تارغا جردومي ما شاء الله اكا ارغا جرتانو كونو سري جرى برغا انيرو بوتان جرى حال كناني كم ساتني كونو بوكي جلا جرى اكو ما سنيت مولاتو كنا عمي اكسم ناتاني عمي ولا كان ندغايتك اكسم تاجي عمي Mina nukuni mai kabada. Amme takana daga achumatti waan siin jedhu bidilibsi reefi fida kennaa namaati bidilibsi reefi san fida achumatti dajala jirteetu akka jedhin kaane achirra maxxaaniyaa kareefi obboleettii teenna takkatu guyyaa har'aa reef tana gizi afunnatti bilbiltee kennaa ajaa'ibaa uffata kabajaa uffata aadaa wayaa kalee abboonni teenna wal uyyistu maliyaa kuweetiin irraa jechuudha bidilibsi uffata kabajaa nuu bittee nuu kennite kanaafuu warra keessa jirtan warra itti jechuu qaaman. Bantanii hiitanii itti nuu iyyistan bakka isillee bakka kennallee buutanii fidaa bidilibsii reefisan algama gubbarratti kun wala chilaalaa bidilibsii obboleettii teenne kun argi ayyee dubbadha maammi Ahmad abanamu wanti ummata keenyaa bulan ajaa'ibaati wallahi jarri hadiidan banaa itti uffisa uffannaa irriibaan keenyaa jechuudha moo namni achumatti hafna aboo jannata isin